Iyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota hundi keessanuu har'aan tana maatisii kutaa 9 paartii 2 qabadheen dhiyaadheen jira. Na faana bu'aa isiniin jedha. Namoonni chaanaal kootii maatii hin taane sabiskiraayib godhuudhaaf maatii ta'aa. Kan maatii taatan sheer laayik gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Wanti isin ulfaate wanti konfiyuus isin godhe yoo jiraate koomentiidhaan naaf barreessuu dandeessi. Kanaafuu hanga xumuraatti na faana bu'aa isiniin jedha hordoftoota. Har'aan kan eegallu paartii 2 keessaa the for operation on real number qooyyaboota bu'uuraa furan real number irra qooyyabuu jenna jechaadha. Isa kana activity kana ilaallu akkuma eda'uu baay'isuu akkuma dur beektan walii eda'uu walirraa hir'isuu waliin baay'isuu walii hiruun qooyyaboota bu'uuraa real number irratti ni danda'ama jechuudha. Fakkeenya ilaallu activity 1.13 irratti kan ilaallu isa kana ilaalla. 3 plus under radical 2 plus 3 minus under radical 2 kana ogguu ilaallu inni kun masaanuu waliiti kana lamaa walii edaana 6 ta'a jechaadha. Haala kanaan eda'uu hir'isuun isa kanallee yoo fudhannu taate 3 plus radical 3 plus 2 plus radical 3 kan real party isa radikaala gara tokko isa kana gara tokko fudhannaa kana lamaayyuu walii edaane 5 kan radikaala eda'uu 2 radikaala 3 jenneetiin fudhannaa jechuudha. 5 plus 2 radikaala 3 haala kanaan hojjetama jechaadha. Eda'uun hir'isuunis ni danda'ama, baay'isuunis ni danda'ama, hiruunis ni danda'ama. There is very simple. Kanaafuu ittiin hin dhiphatinaa jechuudha. Wanti beekuu qabdan asirratti. Isa kana yoo hojjenne fakkeenyaaf isa tuurra jiru kana hojjennu kana walirraa radical 3 minus radical 3 jechuun zeerodha. Maaf jennaan radical 3 minus radical 3 jarri kun lama masaanuu walii waan ta'aniif lakkoofsi inversii isaaniitii yoo waan ta'edhaan zeeroo wal godhanii isa kana hogguu hir'isnu immoo saniin garagara radical 5 minus radical 2 koofishantii isaanii walirraa hir'isnee jara walirraa hir'isuun hin danda'amu jechuu haala kanaan akkuma jiranitti ka'an koofishantiin isaaniillee xiqqaadha waan ta'eef waan minus waan jechneetiin hojuu hin dandeenyu waan ta'eef kanaafuu kun akkuma jirutti taa'uu qaba jechaadha. Inni biraa isa kana walii hiruu waliin baay'isuudha. Waliin baay'isuun immoo homaa nama rakkisu isin rakkisu jedhee yaada. Daarektiin waliin baay'isuudha. A plus B times B minus A yoo ka jennu taate kana A B'dhaan AB is very simple. Baay'ee salphaadha waan ta'eef walii hiruulleen hedduu salphaadha kana waan ta'eef hiruu kanaa fudhannu fakkeenyaaf isa kana 5 baay'isuun isin rakkisu jedhee wanta yaadeef hiruu haa fudhannu 5 under radical 2 over 3 under radical 2 tuun tuudhaan ni baddi 5 over 3 qofatu tura jechaadha. Kun immoo radikaalli fakkeenyaaf 6 under radical 6 over isa kana jalaa haquu qaban akkasiif ifa ta'u 6 under radical 6 over isa kana hojjaa jira jechaadha. 2 under radical 3 kana jechuun seera duraa san fayyadamuun dirqama. Kana lamaayyoo salphiste 3 ta'a kun 2 homuun jiru takka ta'a. Asiin immoo raadikaalli yoo gubbaaf jalli wal fakkaata raadikaala tokko jala galchuu ni dandeenya haala kanaan jechuudha. 6 over 3 raadikaala keessatti maal ta'a 2 ta'a. Kanaafuu raadikaal 2 jechaadha. Akkatti salphate duubni isaa 3 raadikaal 2 ta'a jechaadha. Baay'ee salphaadha hiruun. Baay'isuus kan yoo barbaadan ta'e isaasii kana yoo ka baay'isuun taate isuma kana isa jalqabaa kana baay'isuu wayya kun salphaadha waan ta'eef isa kana hogguu baay'isnu isa jalqabaa
isa jalqabaa wajjin nama baay'isu asumatti. Inni kun isa kana wajjin raadikaal 3 times raadikaal 3 maal ta'a? 3 ta'a. Raadikaala balleessite jechuudha. Raadikaal 3 plus raadikaal 3 times plus 1 plus raadikaal 3 ta'a. Kun immoo minus raadikaal 3 ta'a. Akkamitti ta'e akkanaan hin jenne dhiirodhaan tiyya. 3 plus 3 minus radical 3 inni dhuma minus 1 radical 3 balleessite 3 minus 1 maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. Inni final answeriin isa kana 2dha. Isa dheedhaaf kanaaf 2dha. Akkamittiidhaan jettanii na fudhatuu dandeettan? A plus B A minus B jechuun A minus B jechuudha. Yeroo kamuu A square minus B square jechaadha. Sababa kanaaf isa kana ta'e foormulaa kana yoo hojjettan taate salphumatti argattu jechuudha. A plus B times A minus B jechuun A square minus B square jechaadha. Akka keessaa wal balleessa. Foormulaa saniin isa kana dhufa. Inni biraa asirra wanti ilaallu seera kana amma duratti ilaalleerra. Seeronni kun dirqama isin barbaachisu. Seera kana hordofaa. Seera kana hordofee gaafa hir'isan keessaa kan hin hojjedhe waan jiruuf seera kana hordoftanii hojjechuu qabdanii. Seerri hedduu jira. Seeronni kunniin illee ilaaluu qabdan komataatii asirratti closure property jedhama. Kan inni ittiin dalagamu jechuudha. Addition and multiplication komataatii. Amala jijjiirraa ida'uu fi baay'isuu. Addition and multiplication are associative real number. Addition fi multiplication associative ni qaban jechaadha. Associative jechuun amala raabsamaa jechuudha. Irra raabsamuu. Amala inni biraa immoo existence of additive and multiple inverse jedha. Additiveidha. Additive 0 yoo irratti edaati yookiin tokko yoo baay'ise lakkoofsi tokko ishuma san ta'uu isaa argisiisa. Existence additive and multiplicative inverse dha. Yoo baay'ise lakkoofsi tokko maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Distributive inverse amala raabsamaa. Associative jechuun amala hammattuuti. Amala raabsamaati kuni. Isa kana hojjechuudhaaf wanti tokko wanta isin rakkisu hin jiru. Isuma duraa kanaan wal fakkaata. Foormulaadhaan duraa kanaan yoo hojjettan ni argattu jechuudha. Limit of accuracy jechuun you will discuss certain concepts such as approximation. Konseptii muraasa ni ilaalla kan akka approximationiitti ilmaama dhiyoo jechaadhaaf. Accuracy in measurement sirrummaa safara keessatti. Significant figure kan jennuun jira. Decimal point and rounding of the number kan jennuun kanneen ni ilaalla jedha as keessatti. Wanti ilaallu tokko counting in the measurement. Counting in the measurement are integral part of our daily. Wantoota guyyaa keessatti nuti hojjennu. Most of us do so for various reasons and at various action. Haala garaagaraatii fi sababa garaagaraatiin hedduun keenya ni fayyadamna jedha. For example, you can count the money you receive from someone. Tailor measure length of shirt he or she make for us, and carpenter count and the number screw required to make desk. Wantoota hedduu ni ilaalla jechaadha. As keessatti wantoonni hedduun ni ilaalama. Inni safara guyyaa keessatti daily activity keessatti wantoota hedduutu jira jechaadha. Kana waan ta'eef isa kana counting jechuun qoxxoruu jechuudha. The process of counting is involving find out the exact number of things. Wanta tokko directly qoxxoruu barataa kilaasii keetii meeqa jetteetiin inni tokko 2 3 4 5 jetteetiin lakkoofsa guutuudhaan lafa keessa jechaadha. Hir'uudhaan lafa keessa jechuudha. Namni hir'uun hin jiru waan ta'eef. Barataan kilaasii keenyaa 50.5 hin jettu. 50.5 namni 5 hin jiru waan ta'eef 51 jettaan malee yoo 51 ta'e.
His other one is measuring. If you are finding the length of football field, when the weight of the person and the time it takes to walk down to school gara mana barumsaa dirree kubbaa miilaa keessanii yoo safartan hangana meetira 5 seentimeetira 5 hangana jechuu dandeetta. Weeyitiin kee kiiloomeetira 9 jechuun kiiloomeetira 60 hangas jechuu dandeetta. Fageenyi mana barumsaa keetii hanga mana keetii hanga mana barumsaa hangana jechuu dandeetta. Systematic error wanta jiruuf yookiin immoo parallax error random error wantoonni erroroonni wanna jiranii guutuu argachuun xiqqishoo hin ulfaata jechaadha. The other one estimation. Estimation jechuun tilmaamuu jechuu wanta tokko tilmaaman itti dhiyeessuu jechaadha. In many instances exact number cannot be necessary or even desirable. Kanaaf yeroo baay'ee exact number xiqqishoo hin ulfaata argachuudhaaf. Maaliif systematic error dogongorallee waan qabuufi not necessary ብዙም አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። The approximation can take several form. Approximation in several form dhaan ta'uu ni danda'a. Rounding off. Fakkeenyaaf tokko rounding off lakkoofsa 6 jechuudha. Lakkoofsa kana gara 10,000tti 6 yoo jenne isa mana 1000 laalta jechuudha. 10,000tti 6 yoo jenne 10,000 jechuun abbaa 3 maddii jirtu 8 laalta jechuudha. 8 mana 1000. 8 ogguu laaltu maal ta'e? 8 gaafa 8 5 ol 5 gadi 5 ol. Kanaafuu isa 3 sanirratti takka hidhaatee 4 gootee kan booda jiru 0 goota jechuudha. Haala kanaanii mana 100tti 6 yoo mana 1000tti 6 yoo sin jedhe manni 8,000 mana 100 laalta 5 5 ol 5 fi 5 ol maal ta'e? Kan irratti takka hidhaatee 6 ta'a. It is very simple. The other one is decimal point. Decimal point dha. Decimal point jechuun immoo tuqaa booda lakkoofsa jira jecha. Tuqaa booda. Tuqaa duraa miti. After decimal point. After a point jechaadha. So he round it to one decimal place. Decimal place. Mee tokkotti yoo 6 jenne inni tokko kunooti 8 ka tokkorra jiru 6 laala jechuudha. 6 5 ol 5 gadi 5 ol. Kanaafuu 5 ol erga ta'e maal goona gara 5 ol waan ta'eef 9 goone 7 tuqaa 9 isa kanallee jijjiiri. Decimal point tu 7 decimal point turre jiru 4 laala 4 5 gadi 5 ol 5 gadi. Kanaafuu akkuma jirutti 4 san 0 goone kaan immoo akkuma jirutti keenya jechuudha. Kunoonni sun isa kana isa eedhaaf jechaadha. Isa biidhaafis kaayamee jira jecha kun haala kanaan kaayamee jira. So it is very simple. Significant figure. Significant figure jechuun yeroo baay'ee measurement keessatti kan dhufu isa kana kutaa 11tti sirriitti barattanii. The number can also approximate to given number of significant figure. Lakkoofsi exactly ta'uudhaaf to approximate to exactly which we measured we use what significant figure. Wanta tokko dhugummaa isaa beekuudhaaf yookiin dhugummaa isaatti dhiyeessu significant figure fayyadamuu qabna jechaadha. In the number 4.325 4.3.25 is 4 significant figure. Significant figure kun haalota hedduun ilaalamuu danda'a. Lakkoofsi directly qoxxoorra yoo haala kanaan jiraate, kan biraaf immoo yoo 0 gidduu jiraate ni ilaalla. Significant ta'uu ni danda'a. Ruulii hedduu qaban waa'ee significant figure kun. Amma fakkeenyaaf isa kana yoo ilaalle significant figure 2 qofa qaba. Sababni isaa 0 lakkoofsa booda jirtu hin sabab 0 lakkoofsa fakkeenyaaf osoo akkana ta'e significant figure meeqa qaba osoo isiniin jedhanii kuni 3 qaba jettanii 0 lakkoofsa gidduu yoo jiraattu taate significant ni taate jechaadha. Fakkeenyaaf osoo akkana isiniin jedhe ammas 0.50
Waan yoo siin jedhu signifikantii meeqa qaba yoo siin jedhan kun signifikantii 4 qaba jechuudha. 0 between non-negative number is 0 non-zero number is significant jenneetini wanta laallu jira. Seera kana kutaa 11tti hedduu seera bal'atu jira ni ilaaltan jechaadha. Isa kana gara significant siriitti jijjiiri jedhan tartiiba nasabda jechuudha. 4 irraa kaatee 43 isa san irraa kaatee 4 3 2 isa sanitti jijjiiri 5 olii 5 gadi 5 gadi jechaadha. Maaltu 5 olii jechaadha kun 5 ol waan ta'eef kanaafuu asirratti 43 tuqaa 3 ta'a jechaadha. Inni sun isa kana gara significant figarii meeqa jijjiiri jedhee significant figarii tokkotti jijjiiri 4 laalla jechuudha. Significant tokko irra jiru 4 fudhannee kaan immoo isiisan kan itti aanu laallaman itti aanu 5 gadi 5 gadi waan ta'eef 0.004 ta'a jechuudha. Haala kanaan kun the other one is accuracy. Accuracy jechuun dhugummaa wanta tokkoo jechaadha. Accuracy wantoonni ilaallan ni jira. Rounding fi by writing given decimal point, expressing to given number of significant. Amma immoo wanti ilaallu approximation upper in the lower bound, daangaa olii fi daangaa gadi ilaalletiin approximation tokko murteessuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsi tokko 2.5 yoo ta'e 2.50 yoo ta'e 2.500 yoo ta'e may appear they represent the same number. Lakkoofsi kun lakkoofsa wal fakkaataadha. They actually do not garuu miti jedha. Lakkoofsi dhugummaa sirrii qabu isa sadaffaa irra jiru kana waan ta'eef. This because they written to different degree to appraise. 2.5 is rounded to 1 decimal point. Place in the nearest to the tens. 0.4 make 4.5. Amma wanti goonu asirratti wanti goonu 0.05 itti eda'u yookiin irraa hir'isuudha. Lower bound argachuudhaaf kun waan kana qofa yoo qabattan hin cinqamtan jechuudha. 0.05 itti eda'ata yoo upper bound barbaadde irraa hir'ista. Fakkeenyaaf asirratti 0.05 itti eda'e 2.5 plus 0.05 asirratti akkanii fudhattaa 10 taatii 4 taati. 10 hir'isuu 5 4 gadi buuti 4 hir'isuu 0 4 gadi buuti 2.5 lower boundiidha. Yoo itti edaate immoo 2.5 kun immoo upper boundiidha. Upper boundiin isa kana lower boundiin isa kana waa'ee kana xumurreerra jechaadha. Wanti tokko wanti ilaaltan hin jiru kana qabannaa. Lakkoofsi bifa barbaade rectangilii kana hojjedhu akkanatti kaayyoo siin jedhe kan jalqaba lower bound isaanii waliin baay'ista rectangilii tokko hojjechuudhaaf eeriyaan isaa x y yoo ta'e lower bound illee in ergitaa upper bound illee ni hojjetta. Kanaafuu gidduu kana lamaanitti argama jettaan. Upper bound fi lower bound gidduutti argama wanti kun jetteetini. Kan biraa kan ilaallu yoo jiraate kun rectangiliin tokko akkam reenjiin isaa reenjii jechuun daangaa gadiitiif daangaa olii jechaadha. Kana jechuun homaa baay'ee wanta isin rakkisu miti. It is very simple. Uuma tokko asirraa ilaaltaniitini fakkeenyaaf jedha example for length in the width of rectangle 6.7 cm 4.4 cm respectively. Upper bound fi lower bound isa kana lower bound fi upper bound lower bound dhan baay'isa upper bound dhan baay'isa jechaadha. Kun lower bound isa maal ta'a? Isa kana ta'e. Isa kana kun warra lower bound ti kun immoo warra upper bound ti. Ka upper bound kana lamaan waliin baay'ista. Kana lamaan illee waliin baay'ista. Isa kana lamaanis waliin baay'ista yoo barbaadde gidduu kanatti argama jettaan. 11 kono jechaadha. Deebiin isaa between 2
11 and 11.2 gidduutti argama jetteetanii lafa keessa baay'isuu ta'e da'uu ta'e homaa wanti si rakkisu hin jiru. Exersaayisii keessallee deemtanii ni hojjettu jechuu gabaabsi ilaali malee sammuu keetiin kana siqsiisiin jedha. Homaa wanta sirra wanti ulfaatu tokkoon isaa hin jiru. Fakkeenya kana yoo kalaaltu taate calculate upper and lower bound of parameter of school football field, show it dimension correct 1 decimal place dhaan 1 decimal place dhaan kaayisiin jedha. Kun waan ifaati miti. Kana lamaan parameterii jechuun 2y plus l dha. 2y plus l jechaan 2l plus y. Kana lamaan walitti edaata lamaan baay'ista jechuu parameterii jechuun maal jechuudha? Naannawa dimension are correct to 1 decimal point. Decimal point tokkoon akka kaayamu godhee jedha. Round gootetiin decimal point tokkoon keetta. Kana lamaan walii eda'iiti lamaan baay'isi. Gaafa namoo decimal point tokko ol taruu hin qabu siin jedha kana jechaadha. Kun waan wanta ulfaatu miti. Isa kanaaf immoo calculate upper and lower bound jedha. In the make rectangle kana x barbaadda jalqaba. Rectangle tokko eriyaan isaa maal ta'a? Xy dha. Y ni qabda, eriyaa ni qabda. Kanaafuu eriyaa asitti galchitaa y over y jettee x keenya ni barbaadda jechuudha. X keenya maal jetta? Eriyaa over y jenna. Eriyaa over y eriyaa achi keessa ni qabna. Y ni qabna. Maaltu nuuf x dha. X keenya barbaadde. X keenya gaafa barbaaddu maal goonaree both give to 1 decimal place dhaan akka ta'an godhisiin jedha. Wanta ulfaatu miti jechaadha kuni. Scientific notation in standard form. Scientific notation in based on lakkoofsa bifa saayinsawaatiin kaa'uu jechaadha. Gara bitaa yoo deeme gara mirgaa yoo deeme maal ta'a? Fakkeenyaaf lakkoofsi kuni lakkoofsa sirraa argaa jirtan kuni this number yoo ka kennu taate maal ta'a? Scientific notation jechuun dhuma lakkoofsa isa dhuma jiru san 3 point lakkoofsa sanii taanee tuqaa goona malee wanta ibaan goona 3 point duwwaa meeqa? 6 duwwaa 7 qabna. 0 jechuu ni dandeenya. 3.0 10 the power of 7 dha. Sababni isaa kadhumaa irra kenna. Kan amma fakkeenyaaf yoo ka fudhannu taate tuqaa asiin baafna. Adada takka baafnu takka jennee sabnaa 2 3 meeqa qabna? 1 2 3 4 5 6 tuqaa 0 6 qabna. Tuqaan achi ni baatee tuun alatti bahuu qabdi. 2 times 10 the power of -7 jechuu ni qabna jechuu kun. Haala kanaan kaayama. Scientific notation isa kana fakkaata jechaadha. Gara bitaatitti yoo deemnu positiiva ta'a. Gara mirgaatitti yoo deemnu negatiiva ta'a. Teenii barreessina. 1.8 to 1.86 10 the power of -6 jechuun the number 1 up to but not include 1 dha. Kunoo kanneen hunda ilaaluun ni danda'ama. Baay'ee salphaadha wanti isin rakkisoomu hin jiru. Note jedha that if n is positive integer multiple number by 10 the power of n move decimal point n place to the right. Gara mirga oofna jechuudha. Gara mirga oofna. N number to the right. Multiple lakkoofsi yoo 10 the power of minus ta'e move decimal point to the left. Gara bitaatitti oofna jechuudha. Gara barreessinu kanatti asitti oofna. Gara bitaa jechuun gara barreessinu kanatti garan oofna jechaadha. Asitti oofna. Gara mirgaa jechuun akkana oofsuuf jechuudha. Positiividha kun. Kun immoo negatiivii jechaadha. Kun positiividha. Gara mirgaa jechuun positiividha jechaadha. Haala saniin kaayamaa kana sirriitti beektan jedhee yaada. Fakkeenyaaf lakkoofsa kana ogguu kennu
waa'een exersaayizii keessa isinii deemu sana lakkoofsa kana erguu kennu hanga isa dhumaa akkan dogongorre yeroo kamiyyuu barattoota 2.43 jennee ka'uu qabna malee gara ibaatitti siisinee rakkoo ta'a jechaadha. Lakkoofsa tuqaan isa dhumaa irra taa'uu qabdii waan ta'eef sirriitti of eeggannoodhaan hojjechuu qabdanii. Kan biraa raashinaalaayzeeshinii paartiin ijoon jedheetiin yaadu raashinaalaayzeeshiniidha. Raashinaalaayzeeshinii jechuun lakkoofsa ilaallu inni biroo raashinaalaayzeeshiniidha. Raashinaalaayzeeshinii jechuun lakkoofsa raashinaal godhuudha. Lakkoofsa raashinaal taasisuudhaaf maal gochuu qabna? Lakkoofsi fakkeenyaaf lakkoofsi bifa kanaan kaayyamu hin jiru. Haala kanaan hin kaayyamu. Which one of the following qorumsa irrattis correct isiniin jechuu danda'a. Correct form of written isiniin jechuu danda'a. Barreeffamni sirriin isa kamii isiniin jechuu danda'a. Kana barreeffamni sirriin isa kanaa miti. Lamaan isaaniitu lakkoofsa tokkoon baay'ifna jecha lakkoofsa wal fakkaatu. Fakkeenya bidha yoo baay'isne lakkoofsi kun b over b jechuun waanidha. Jijjiiramni hin jiru jechuudha. Kanaaf raadikaal 2dhaan baay'isna jechuudha. Jala isaas gubbaa isaas isa beezii kanaan baay'isna raashinaalaayz gochuudhaaf yookiin isa dinominaatarii saniin baay'isna. Kan gubbaa raadikaal 2 ta'a kan jalaa immoo 2 ta'a. Sababni isaa raadikaal 2 times raadikaal 2 jechaan 2dha. Akkamitti ta'e naan jedha. Raadikaal 2 jechuun 2 1 over 2 times paawuriidha. Akka jala gadi buutee 2 the power of 1 over 2. Beeziin isaanii wal fakkaate beezii tokko fudhannee paawurii walitti edaana. Paawurii isaa walitti edaanu 1 over 2 plus 1 over 2 jechuun walakkaa jechuun 1dha. Kanaafuu 2 the power of 1 jechuun 2 the power of 1 jechuun maal ta'a? 2 ta'ee jechuudha. Kanaaf 2 ta'ee jechaadha. Inni asii kun sababni inni 2 ta'eef isa kanaaf. Kana jechuun raadikaal 2 isinii haa galu malee barreeffamni wanta elektirooniksiin barreessu hin ulfaata. Sirreessuun namatti ulfaata jechuudha. Raadikaal 2 over 2 jechoota barreeffama irra caalatti jechoota ani fayyadamu sirriitti hordofa. Isa kana immoo raashinaalaayz gochuun inni raashinaalaayz ta'ee jira jechuudha. Isa kanatti jijjiirree jira jechaadha. Inni biraa asirraa kan ilaallu haala salphaadhaan wanti nuti ilaallu rationalization is denominatory-dha. Technique of transferring radical expression form from denominator to numerator is called rationalization jedha. Rationalization jechuun amma barattoota kutaa sagaliiti. What is rationalization isiniin jedhan? Rationalization is the form which denominator change to numerator. Radical expression from denominator to numerator. Radicala jala jiru radicala gubbaa gochuu jechuudha. Wantoonni ani isinii hime number can be multiplied by rationalization. Denominator is called rationalization factor is equivalent to 1. Kanuma dura isinii hime san radical 2 over radical 2 jechuun 1dha. Yoo walii hirru 1dha. Kanaafuu jijjiirama fidu waan ta'eef lakkoofsa wal fakkaataa ta'uu qaba. Hogguu rationalization goonu jenneetiniin kan hubannu isa san ta'a. Akka kana na hubannu kun rationalization factory isin gaafachuu danda'a. Fakkeenyaaf isa kanaaf rationalization factoriin isaa kamii isin jechuu danda'a. Qorumsi akkamitti akka gaafatamu isiniif yoo barattoota rationalization factory isin jedhanii isin gaafatan. Isa kanaaf isa kanaaf rationalization factoriin isaa kamii yoo isin jedhan 8 radical 5 yookiin radical 5 over 5 jetteen ilaaluu dandeetta. Radical 5 over radical 5 yookiin immoo 8 illee asii yoo dabalte homa tokko rakkoo hin qabu. Rationalization factoriin isaa 8 radical 5 jetteen yoo jetteen illee tokko ta'a waan ta'eef rakkoo takka hin qabu. Yookiin radical 5 jechuu ni dandeetta. That is no change.
Ishii kunoo isa kana raadikaal 5 lamaaninuu baay'iseera. Raadikaal 5 dha yoo baay'isu inni jalaas maal ta'ere 5 ta'a jechuudha. Kun 5 ta'a jechuun an simplify 25 ta'a 25 raadikaala keessa haala kanaan ta'a. Ani karaan innis isa C irra jiru kana hojjechuudhaaf kaaniniin garagara jechuudha. Sababni isaa daarekti qulqullinaan nuu bahuudhaaf raashinaalaayzeeshin faaktoriin isaa isa kana ta'a jechuudha. Isa haala kanaan yoo waliin baay'ifne akka lama nuu dhufuudhaaf. Inni kun fakkeenyaaf isuma kanaa yoo ka baay'ifnu taate raadikaal 3 balleessite 2 the power of 4 4 achi keessatti 8 nuu ta'a. Lamaan isaa raashinaalaayzeeshin faaktoriin akka qulqullinaan nuu bahu isa kana ta'uu qaba jechuudha. Lamaan isaaniitu kan jalaallee kan gubbaallee itti eda'uun ni danda'ama. Baay'isullee dabaluun paaworii dabaluullee ni danda'ama. Raashinaalaayzeeshinii keessatti jala irrallee paaworii tokko yoo waan wal fakkaatu waan dabalee jijjiirama hin fidu jechuudha. Inni isa kana fakkaata. Kunoo isa kanallee ilaaluun dirqama isinirraa ta'a. Ishee overbiin raadikaala tokko jala yoo addaan diidillee hojjetuu dandeetta yoo baay'isuu ta'e garagara yoo taate kun immoo raadikaala yoo ka jiraatu taate raadikaalli lamaan wal balleessiti jechaadha. Akkuma dura isinitti waan overtuudha. Raadikaalli waan overtuu edoo waan overtuu maal taare waan taatu b the waan immoo waan ta'a jechaadha. Wanta nama rakkisuu miti. More on rationalization denominator jedha. Isa kana irratti bal'inni isaa sirriitti jira jechaadha. Bal'ina kana fakkeenyaaf kunoo haala kanaan a minus b jechuun a minus b times b minus a jecha isa kana dhufa. Akkamitti dhufa yoo jettanii ilaaltan a times a square a times b ab minus ab plus ab minus b times n minus a b dha. B minus b times b minus b times b minus b square dha. Tumma isaanuu waliiti waan ta'e wal balleessite a minus b jechaan kunoo dhufeera. Isa kana inni biraa isa kana. Inni kun rationalizationii asii gadi kamiyyuu ni hojjettan. Isa kana hojjetteetini foormulaa kana sii gale taanaan ogguu kana kunoo isa kana 1 over a plus under radical b 1 over a under radical b isa kana jechuun faallaa isaatiin baay'isuu jechuudha. Irraashinaali nambarii gadii kana haalota kunoo gadii kanaan isa kana jijjiiruudhaaf maal gochuu qabna? Masaanuu isaatiin kana negatiivii gochuu qabna jechaadha. Kun negatiivii goone jala sirras waliin baay'isna. Kana yoo baay'isne yeroo kamuyyuu raashinaalaayzeeshinii keessatti yoo haala kanaan isinii kenname negatiivii isaatiin masaanuu isaatiin baay'isuu qabdanii. Amma kunoo a minus under radical b jalaa irrallee kana jechuu yoo walii hirre tokko jechaadha. Kana waliin baay'ista. Kana haaluma duraatiin a square dha minus b square jechuun kunii fi kuni waliin yoo baay'atu raadikaala ni balleessiti waan ta'eef a square minus b ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun immoo pozitiividha waan jiruuf maal goona? Negatiivii goona jechuudha. Negatiivii waan jiruuf pozitiivii goona. Pozitiivii yogguu goone inni asii kun paaworiin isaa waan raadikaala jala jiruuf a square ka ta'uu qabu. A square maal balleessiti? Raadikaalota waan balleessitu a minus b ta'a jechaadha. Kun kan asiitiif kan achii waan garagara ta'eef yeroo kamiyyuu a minus b yookiin immoo bifa kana jechuudha. Istiraakcharii kan akkan irraa fanne istiraakcharii kan hordofteetini lakkoofsaan gofe kompleksii yoo ta'e illee istiraakcharii saniin deemta wanta jedhudha. Inni biraa isa kana lamaan isaaniitu yoo raadikaala ta'an raadikaala yoo ta'an raadikaalli ani isin argisiiseera. Raadikaal a times raadikaal a jechuun yeroo kamiyyuu a dha. Sababni isaa a 1 over 2 jechuudha raadikaala plus a 1 over 2
een keenya takka keessaa fudhanna waan oovartuu keenya immoo paaworii walitti edaana. Walitti yoo edaane waan oovartuu eda'u waan oovartuu maal ta'eree waanii wanta ta'eefi sila waanii ta'eefi jechaadha. Soorii teeknikni na qonnameera. Rakkoo teeknikaatu nu qonnamee dhiifama. Itti deebina. Isa kana ta'a jechaadha. Innichi baay'ee salphaadha. Isa na jalaan irraanfatina isiniin jedha. Inni biraa erga tokko ta'e innichi erga A ta'e jechaadha. Kanaafuu kunis raadikaalii waan ta'eef kunis raadikaalii waan ta'eef A ta'a. Kuni raadikaalii waan ta'eef B ta'a. Kan guyyuu tokko waan ta'eef waliin baay'isuudha. Baay'ee salphaadha. Asitti negatiiva asitti pozitiiva ta'uu qaba. Kan ittiin baay'atu raashinaalaayzeeshin faaktoriin isaa pozitiiva ta'uu qaba. Isiniin jetti kitaabni keessa jecha. Qorumsa irratti ni dhufa hordofa. Qorumsi keessaa paartiin tokko kana raashinaalaayz godhi siin jedha kana. Isa kana raashinaalaayz godhi yoo siin jedhe waan pilaas raadikaal 2dhaan baay'ista jechuu jala sirras. Kana jechuun amma waan pilaas raadikaal 2 isa kana yogguu baay'istu 5 pilaas 5 raadikaal 2 fi dhufa. Ka jalaa immoo bifa A minus B foormulaa olii ilaalle kana waliin ni baay'istu tokko yoo baay'istu maal ta'eree tokkoma ta'a. Raadikaal 2 minus jettaan raadikaal 2 yoo baay'istuu ta'a tokko hir'isuu raadikaal 2 maal siin jedha riyatuun beeytaa kana minus 1 ta'a. Minus 1 immoo minus 1 yogguu ta'e maayinasiin tun gara oliititti ol baati jechuudha. Gara oliititti baatetti baay'isti lamaan isaaniitu gaafa kana baay'istu hanga asitti deemti minus 5 minus 5 raadikaal 2 dhufti jechaadha. Isa kanallee baay'ee maal godhi siin jedha yoo jijjiiri siin jedhe maal goota tanuma maayinasii goota jechuudha. Maayinasii gootee gama lachuu baay'isuudha. Wanti haarofti hin jiru jechaadha. Kun maayinasii goota ittiin baay'ista jechuudha. Herreega hojjetuun irraanfatiin gaaf kana akka isin hin rakkisne ijoollee kutaa 9 wanti rakkisu baay'isuma kana rakkisa. Raashinaalaayz godhu osoo hin taane baay'isuu rakkisa. 6 fi 6 takkitti keessaa fudhadhu. Kana waliin baay'isi. Kana lamaan uskeerii yoo gootu isuma kana uskeer godhi. Uskeeriin sun tuuni balleessiti jalqaba 9 taati. Jalqaba irra tan uskeerii gootee uskeerii yoo gootu uskeeriin tuni raadikaala balleessiti. Akkamitti balleessitii haa jennu 6 1/2 jechuun raadikaal jechuun taayimsi 2 jechuudha. 2 tana balleessiti yeroo kamuyyuu 6 ta'eera. Isa kanaaf immoo jalqaba tun uskeer taati 9 uskeer tun raadikaala balleessite hir'isuu 18 jechuudha. Fixxeerta obboleessa oomuun jiru. 9 baay'isuu 2 jechaadha. 9 baay'isuu 2 18 ta'eera. Kana hir'isteetiin hin kaa'u yoo dadhabde rakkoo kiyyaa miti rakkoo warra keessaniiti miti. LOC division algorithm wanta ulfaatu miti. Baay'ee salphaadha. Ilaalaafuma ilaalaa kana har'aatuma furee jirra jechaadha. Yuunitii kana yuunitii itti aanu hanga walitti deebinutti nagaan naa tura. Viidiyoo kana yoo jaalattan sheer sabiskiraayib gochuu hin irraanfatina. Ani kan dalagee 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a amajjii dalagee waggaa waggaan wanta taru jechuudha. Rabbiin isin